dhugaamiti. Namni Amaariffa beekuu fi namni Tigiriffa beeku waluma qixa. Hundumtuu maalidha? Maalidha qooqni? Walii galtee meeshaati. Anitti walii gallee hojii hojjennu jechuudha. Hundi iddoo isaatti dhiba. Hunduma isaayyuu osoo beeknees cubbuu hin qabu. Hunduma qooqa muraasa yoo wallaalles rakkoo hin qabu. Qooqa muraasaan yoo dubbannes cubbuu hin qabu, rakkoo hin qabu. Kanaaf egaa obboloonni jechuun egaa hunduma keenyaanidha. Obboloonni bakka tokko yoo ta'ani gaariidha. Baay'isees mijataadha. Bakka sanatti akka tulluu Armooniyeem irratti bokkaa roobuuti. Akka gaabii gaarii irratti urgooftuu dhangala'etti lakkaa'ama. Bakka sana sugnii fi eebbi Waaqayyoo baay'ateera nuun jedha. Sugnii fi eebbi Waaqayyoo maal ta'eera jedha? Baay'ateera jedha. Kanaaf egaa yaa saba Waaqayyoo, yaa saba kiristaanaa, egaa bakka kana eebbii fi sugni Waaqayyoo baay'ateera. Kanaafidha dhufnee dhukkubsannee bakkee Beetesaayidaa, bakkee Tsabala kana ejji keenya hanjaame kan argu, gurri keenya kan duude kan dhaga'u, lamxaa'onni kan qulqulloofnu, goobawwan kan diriirru, hafuura xanqolaa, hafuura budaarraati bilisa baanee gara jiruu keenyatti kan bobbaanu. Kanaafidha asitti eebbi eenyu ijaa baay'ate? Eebbi eenyu ijaa baay'ate? Sugni Waaqayyoo ijaa baay'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Beetesaayidaan ishiin kun fakkeenya Beetesaayidaa ishii biyya Yerusaalem jirtudha jechaadha. Dhugaa moo dhugaa miti? Dhugaa moo dhugaa miti? Har'a Madaanaalamiin bakkee Beetesaayidaa Faarisii Dabra Mankiraat Madaanaalamii kanatti ta'amrii ajaa'iba nuu hojjechaa jira. Waan inni yeroo sana Matsaagu'i fayyise har'as nu fayyisaa jira. Waaqa biraadha inni. Inni yeroo sana Matsaagu'i fayyisee fi inni har'a nu fayyisu garaagaraa. Tokkichumadha inni, tokkichuma. Dhugaa moo dhugaa miti? Isumadha. Inni yeroo sana Matsaagu'i fayyises har'as nu fayyisaa jira. Kanaaf egaa nurraa maaltu eegama? Nurraa maaltu eegama? Jaalala, tokkummaa, simimmii, warri wallalle haa araaramnu. Warri saamne haa deebisnu. Warri dogongorre haa sirreessinu. Gaabbii haa gallu. Gara Waaqayyootti fuula keenya haa deebisnu. Keessumaa dhugaan jedha yeroo ammaa kana ganama yeroo hirribaa kaanu, galgala yeroo gara siree keenyaatti deebinu, himimmaan keenya ammaan cufa gorora haa boonyu. Himimmaan buufne haa boonyu. Maal jenne? Yaa Waaqayyoo, biyya keenya Itoophiyaa badiishii, uummata ishii immoo godaansa ishii nun agarsiisinii haa jennu. Maal haa jennu? Badii biyya keenya Itoophiyaa nun agarsiisin, godaansa uummata ishiis immoo nun agarsiisin yaa Waaqayyoo haa jennu. Hunduu biyya irrattidha. Hunduu maal irrattidha? Abbaan, haati, obboleessi, obboleettiin, firri yoo du'e eenyu irratti boo'u? Biyya irratti boo'u miti? Biyyi yoo duute eenyu irratti boo'u? Lammummaa dhabanii garbicha ta'anii hidhaa waanjoo jalatti kufuudha jechaadha. Kanaaf abbaan keenya Daawit Yerusaalem ድረስ አሽቀኘ ትርሳኝ ምላሴም ከትናጋዬ ይጣበቅ አንጀል ኢየሩሳሌም ዮንስ ኢራንፈጤ ምርጊ ኮና ኢራንፈቱ አረምኒ ኮስ ላጋ ኮት ሃቀበቱ ከንጀል ብየ ኬኛ ጋ አካ ኢጀ ኬኛ ሌንሲ ኢጀ ኬኛ ኢላሉ ቀምና እኒ ቆቱ ጨሌፈቹን እኒ ደልደሉ ቡአ አርገቹን hojjetani guddinaa fi baarakaa argachuun barataan qaroomina argachuun eenyu irratti
nuyi gamoo kana kan ijaarru yoo biyyi maal ta'edha? Yoo biyyi nagaa ta'e, yoo biyyi fayyaa ta'e miti. Waaqeffachuun baanee waaqeffannee galuudhaaf, nagaan baanee nagaan galuudhaaf, inni gabaa dhaqes, inni magaala dhaqes, inni bishaan qoraan dhaqes, inni mana barumsaa dhaqes yoo maal ta'edha? Yoo biyyi nagaa ta'e miti. Mee qaama keenya keessa qeensa miillaa qabee hanga rifeensa mataa keenyaatti qaamni keenya tokkittiin osoo dhibamaa taate yookiin qoreen osoo nu waraane yookiin milaaciin osoo nu kute eessaa nutti dhaga'ama? Eessa? Qaamni keenya hundinuu dhukkubsataadha moo dhukkubsataa miti? Qaamni keenya hundummoo fayyaa taanaan qaamni keenya hundumtummoo fayyaa isaati. Dhugaa moo dhugaa miti? Funyaanii yoo rukutani maal ta'a? Ejji maal ta'a? Maaliif haa rukutamee yoo funyaani? Haa rukutamee yoo funyaani maaliif bo'aa ijji? Ijaa walitti jiru mitire? Biyya keenya jechuun qaama keenya jechuudha. Dhugaa moo dhugaa miti? Amma biyya Goojam keessaa naannoo Sidaamaa keessaa yoo nageenyi hin jirre nutti dhaga'ama moo dhaga'amu? Yoo magaala Finfinnee keessa nageenyi hin jirre nutti dhaga'ama moo nutti dhaga'amu? Maaliif? Biyya keenya waan ta'eefi, qaama keenya waan ta'eefi hunduu biyya irrattidha. Dhugaa moo dhugaa miti? Kanaaf adaraa keessan ganama yeroo sireerraa kaatan, galgala yeroo sireetti deebitan himimmaan buusaati. Yaa Waaqayyo, maatii koo, ollaa koo, ganda koo, aanaa koo, magaala koo, godina koo, naannoo koo, biyya koo Itoophiyaa nagaa nuu godhii jedha. As keessa koo hani kadhatee dhageessifatu hin jira? Hin jiru? Hin jiru? Han Waaqayyoo han dhaga'uu fi gara laafessi as keessa hin jira. Yookiin manguddoota keessaa ta'a, yookiin abbootii keessaa ta'a, yookiin dargaggoota shamarran keessaa ta'a, yookiin daa'imman keessaa ta'a. Kanaafidha kadhannaan walii kan barbaachisu. Kanaafidha kadhannaan maali? Kadhannaan walii kan barbaachisu kanaafidha. Kadhannaan bakka sadiitti qoodama. Kadhannaa dhuunfaa, kadhannaa maatii, kadhannaa saba. Kadhannaa dhuunfaarra kadhannaa maatii caala, kadhannaa maatiirra moo kadhannaa sabaatu caala? As keessa nam lama nam sadii jiraachuu waan danda'uufi yeroo kadhannu teessoo Waaqayyoo fuulduratti kan dhiyaatu waan jiruufidha. Kanaaf waa'ee biyya keenyaa haa kadhannu. Yaa Waaqayyo, gabaa biyya quufa nuu taasisi. Beela badadoo gadadoo jeequmsa addaan baatee nurraa fageessi. Ooshii nu bushi, walitti nu jaaladhu. Yaa Waaqayyo, hamaa nurraa qabi, tolaan nutti qabi. Mee dhibee baraaf jiru kana ati gurraan dhageettii nuu godhi. Warra dhukkubsatee nuu maari, warra hidhame nuu hiiksisi jedhaati mataa keessan bichaan miti. Biyya keessaniifis, warra dhukkubsateefis, warra godaaneefis, warra beeleefis kiristinnaan kanadha. Kiristinnaan kanadha. Waaqayyos kan jaalatu kanadha. Tuguu wasalliu wa itba'u ustamansut. Gara qormaataatti akka hin galle jabaadhaatii kadhadhaa duun jedha. Kanaaf egaa Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eegu. Waaqayyo hamaarraa nu haa baraaru. Waan gaarii hejjenne gaabbii gallee warri wallolle araaramne, warri saamne deebisne, warri dongorre sirreessine, foonsaa nyaanne, dhiigasaa dhugne, barakata lafaa barakata samii arganne, dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu sugasaa akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo dhuma keenya xumura keenya nuuf haa bareechu. Argatanii dhabuu, guddatanii xiqqaachuu, ka'anii kufuu, qulqullaa'anii xuraa'uu Waaqayyo nu haa baraaru. Waaqayyo gooftaan keenya akka dogongora keenya, akka balleessaa keenya osoo hin taane, akka gara laafina isaa, akka dhiifama isaa dhiifama nuuf haa godhu. Waaqayyo gooftaan akka cubbuu keenyaa nutti hin ilaaliin, badiirraan nu haa eegu. Isa obboleessaaf obboleessi wal lolu walitti nuuf haa araarsu. Mee
jaatamii jaa afuura jaatamii jaa kana nurraa haa balleessu. Amma hannu walloshiisaa jiru, hangaraa walitti nu jabeessaa jiru, dhiigni namaa akka dhangala'u kan gochaa jiru jaatamii jaadha. Afuura jaatamii jaa 666 እርኩስ መንፈስ ነው ይሰራ haa kadhannu yoo kadhanne kadhannaadhaan ofirraa hin fageessina seexana mormaa innis isinirraa fagaataa jedhe madaaniyaalamin. አዎ ዲያብሎስን ተቃወሙት እሱም ከእናንተ ይርቃል ይላል። ከናፊ ሀራ ፋሽኒን ገባዳ ብኑ ኩኒ jaatamii jaa hanirra hinjiru kopheerra jira, hoccuurra jira, homarra jira. Yeroo hoccuu bittanillee yeroo meeshaa gabaatii bittanillee midhaanillee haa ta'u adaraa keessan yoo luba argitan eebbisiisa. Yoo kanaachi harka keessaniin akkas godhaati bishaanillee yoo dhugde mallatteeffadhuuti maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqa tokkoon ameen jedhaati. Isa nyaattanis isa dhugdanis isa uffattanis isa gabaatii bittanis mallatteeffadha. Callistanii wayyaa ahizaabotaas bittanii uffatiina waan irra jiru hin beektani. Amma as keessa wanti kiristiyaanni koo gosa tokko uffata malee buraaburreen uffatu. Amma itilbasuu libsa haaraa ilaal. Wayyaa ahizaabotaa hin uffatiinaa jedhu. Amma inni buraaburree kun mee ol gahimiyaati? Ol gahiyaati. Isheen kun ishee karaan كاي ولما كايل ولما لا قميصي لا كوني داغلان دراتي كوفاو اني كون اللي اني برابر يكون اكتنا ما جيبسيس انا تا يو ديما ديما يو غراجه غراج يو ادي افدا برابر كان نفتي دبك امبري دتني تو بدير ايزابوني كاني jaatamii jaa irratti maxxansanii caammaa irratti fannoo Kiristoos irratti maxxansanii akka fannoon Kiristoos fannoon koo humna keenya, fannoon abdii keenya, fannoon fayyisaa lubbuu keenya kan ittiin diinni kufe, kan ittiin diinni barbadaa'e, kan ittiin diina injifanne lakko. Kopheellee yeroo bittan ilaala fattashaa hani fannoon Kiristoos irra jiru irran ejjetiinaa bittanii dhugaan siniin jedha. Seexana gammachiifna malee waaqayyoon hin gammachiifnu. Kanaaf wanta bittanii ilaala. Kanadha kan garaa walitti nu jabeessu. Hanyaannurras, hanuugnurras, hanuuffannurras jaatamii jaa hanirratti hin maxxanneen jiru. Hanirratti hin maxxanneen jiru. Keessumaa fiilmii qaanaa kana yeroo ilaaltan waan achi keessa hin dabarreen jiru. Amma mucaan tokko hin jirti as keessa yeroo fannisan yeroo ajjeesan ilaalteeti dhaqee manfasiin sun itti darbe kushinaa keessatti uffannifte. Mucaan maal fakkaattu yeroo lama waaqayyo irraa buusise kunoo manfasiin qaanaa sunis